Nageenya dursa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya oduurra qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra an Usmaan Baayyooti. Barsiisaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu kan ta'e obbo Fiqaaduu Toleeraa guyyaa kaleessaa onkololeessa 25 barkum 2020 magaalaa Shaashmanneetti waraana sirnichaatiin ajjeefamuun gabaafame. Namni kun osoo hin ajjeefaminiin duras rakkoo humnoota biyya bulchaa jiranii isarra gahaa turte fuula feesbuukii isaa irratti barreessaa tureera. Faayizaa Eliyaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Barsiisaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu kan turan Fiqaaduu Toleeraa humnoota waraanaatiin ajjeefamani. Barsiisaa Fiqaaduu Toleeraan magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa takka naannoo buufata konkolaataatti balleessaa tokko malee waraanni dhukaasa itti banuun kan ajjeefame ta'uu namni yaada isaa nuuf laate addeesse. Ajjecha lixa Oromiyaatti raawwatameen walqabatee gadda isaanitti dhagahame fuula feesbuukii isaanii irratti ibsaa turani. Ajjeefamuu isaa dura rakkoo qaamolee mootummaatiin isarratti raawwatamaa jiru gara feesbuukii isaatiin maxxansaa ture jeetii jira. Madda keenya odeessa kana nuuf laate. Barsiisaa Fiqaaduun guyyoota lamaa fi isa dura marsaa hawaasummaa irratti dararaa fi reebicha qaamoleen mootummaa ilmaan Oromoo irratti gochaa jiran balaaleffachuun barreessaa tureetii jira. Onkololeessa 24 ammoo qaamoleen mootummaa dhiibbaa fi doorsisaa akka isaan irratti gochaa jiranis barreessee ture. Ajjecha barsiisaa kanaatiin walqabatee haalli magaalattii keessa jiru yaaddeessaa ta'uu kan eeru jiraataan magaalaa Shaashamannee OMN bilbilaan dubbise namni nagaan bobba'anii galuuf sodaa nageenya hamaa keessa kan galan ta'uu ifoomse. Ajjecha nama kanaatiin walqabatee koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaatis ibsa baasee jira. Koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa gara feesbuukaa irratti baaseen magaalaa Shaashamanneetti miseensa abbaa torbee tokko irratti tarkaanfii fudhannee jechuun barsiisaa Fiqaaduu Toleeraatiin miseensa abbaa torbeeti jechuun gabaase. Haa ta'u malee namni ajjeefame kun hojii barsiisummaatti bobba'ee nama jiraatuu fi ilma Oromoo akkasuma hayyuu sabaatii jechuun jiraattonni magaalichaa OMN'tti himani. Namni kun dilbata waaree booda bakka inni jirutti qaamoleen nageenyaatti dhaquun dhukaasanii erga ajjeessaniin booda reeffi isaa bakka ajjeefame akka hin kaafamnetti ittisanii dhaabbachaa turu odeeffannoon nuti Shaashamannee irraa arganne kan mirkaneessudha. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo naannoo yuunivarsiitii iddoo Ifaa Galaanoo jedhamutti poolisoonni humna addaa Oromiyaa dhukaasa banuun dargaggoo Milkeessaa Dabalaa jedhamu ajjeesuu jiraataan magaalaa Dambidolloo tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himeera. Ajjeechaan kun kan raawwatame guyyaa kaleessaa onkololeessa 25 barkum 2020 waaree booda akka ta'e kan himan jiraattonni dargaggoota mana jireenyaa isaanii jala taa'anii waliin qayyabachaa jiran irratti dhukaasa banamee lubbuun dargaggoo Milkeessaa Dabalaa jedhamu kan darbe yoo ta'u namni Shibbiruu Waldee jedhamu ammoo madaa'uun yaalas akka hin argannee fi paatrooliidhaan fuudhanii gara kaambii poolisatti akka geeffame himameera. Sababni poolisiin dhukaasa baneef maal jennee jiraattota gaafannee turre. Namni odeeffannee jiraataan kun akka jedhetti Dambidolloo keessatti humna addaa poolisii Oromiyaa yeroo barbaade dhukaasa bana yoo fedhe ammoo uummata reebuun daandii irraa ari'a. Kan kaleessas gochuma kanaan dura baratame yoo ta'u lubbuu ola deemaanu jalaa galaafatee jira jedha. Dargaggoon ajjeefame kun barataa kutaa 8ffaa qormaata ministirii fudhachuu qophiirra jiru waan ta'eef namni Shibbiruu jedhamu ammoo mana isaanii jalatti qayyabachiisaa osoo jiru taateen kun isaan irratti akka raawwatames ibsameera. Sirni awwaalchaa dargaggoo Milkeessaa Dabalaa guyyaa har'aa raawwatameera. Dargaggoo Shibbiruu Waldee ammoo rasaasaan dhaamee gara kaampii poolisiitti geeffamuu isaa malee lubbuun jiraachuun isaa wanti quba qabnu hin jirus jechuun jiraataan Dambidolloo kun bilbilaan OMN'tti himeera. Ajjecha tibbana magaalaa Machaaratti raawwatame hordofuun naannichatti hidhaa fi dararaa hammaatee itti fufee jira jedhan jiraattonni. Namoota hidhaman keessaa dargaggoon Ibsaa Kaliil jedhamu guyyaa lamaaf kaambii waraanaa keessatti reebicha hamaan erga irratti raawwatameen booda haalli fayyaa isaa yaaddessaa ta'uu maddeen gabaasaniiru. Maamma Faantallee gamasitti bilbiluun waan qindeesse qaba. Godinam Harargee lixam aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti hidhaa fi reebicha waraana murnoota shiftaam humnaan biyya bulchaa jiruun hawaasa nagayaa irratti raawwatamaa jiruun hammaatee jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himan. Ajjeecham dargaggoo Asad Muhammad Maammaa fi Jamaal Ahmad Yuusuf magaalaa Machaaraatti onkololeessa 16 fi 23 wal duraa duuban raawwatame hordofeem
waraanni baay'inaan magaalaa Machaaraa keessa qubsiifamuun maatii fi namoota dargaggoota kanneeniin walitti dhiheenya qaban guuree mana hidhaatti naqaa kan jiru ta'uu madda keenya magaalaa Machaaraarraa yaadanuuf kenne addeesseera. Sochiin uummataa guruuf waraanni mootummaa Abbaa Irreem magaalaa Machaaraa Odaa Lallabaa fi kiiloomeetira 7 magaalaa Machaaraarraa fagaattee kan argamtu magaalaa Boortee jedhamtu keessa bobbaafamuun hawaasa goolaa jiraachuu jiraatan kun ibseera. Dargaggoota humnoota tikaa mootummaa heermaleessa kanaan qabaman keessaa kan maqaan isaa eerame dargaggoon Ibsaa Kaliil jedhamuun guyyaa 2 kaambii waraanaa keessatti reebicha marratti raawwatameen haalli fayyaa isaa yaaddessaa ta'uu madda keenya kun waa'imanitti himeera. Godina Harargee Lixaa Aanaa Daroo Labuu magaalaa Machaarattis onkololeessa 16 fi onkololeessa 23 dargaggoonni akka malee kaan rasaasaan dhahamanii kaan akka malee reebamanii dargaggoonni 2 dargaggoo Asad Ahmad Maammaati fi dargaggoo Jamaal Adam Yusuf yookaan dargaggoo Caalaan Caalumaa Jaamu ajjeefamuun ni yaadatama. Sanii wal qabateeti maatiin dargaggoota kanaa akka malee warreen hidhamanii jira. Firoota maatii kanaatii fi ijoollee tanaa wajjin warra hidhata qabu ijoollee baay'een yeroo ammaa mana hidhaa keessatti jiranii gariin obboleeyyan fakkeenya obboleessi Caalaa tokko akka malee reebameeti akka malee reebamaa ture jechuudha. Obboleessa isaanii wajjin qabamee reebamaa ture. Sabban isaa akkasumatti ijoollee baay'eetu mana hidhaa ture. Warreen bahanis ni jiru. Bifuma wal fakkaatuun hawaasa magaalaa Machaaraa sanii fi Odaa Lallabaa akkasuma magaalaa Machaaraarraa kiiloomeetira 7 yookaan 8 fagaattu hanga Boortee dhaqanii ijoollee Machaaraarraa dhuftee isin keessa jirtu jira jaanii mana namaa cufaa hundaa'u dhiitaa cabsaa hawaasa achi akka malee dararaa irraan gahaa jira. Waraanni mootummaa biltiginnaa aangoon isaa raawwatte kun jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Machaaraatii fi aanaalee Daaroo Labuu keessatti namoota hedduu hidhanii meeshaa waraanaa qabda jaanii mana hidhaa keessaa akka malee dararaa jiranii. Gaafa onkololeessa 20 dargaggoo Ibsaa Kaliil kan jedhamu erga hidhamee booda kaambii waraanaa keessatti guyyaa 2 akka malee reebamaa ture. Yeroo ammaa mana hidhaa keessatti akka malee dhukkubsataa jira. Qaamni isaa guutuun jiruu hin qabu. Qaamni isaa guutuun foon ta'ee jira. Keessi isaa guututti dhiiga yoo ni fincaa dhiiga fincaa mana yaalaa hin geeffamne kaateenaan harka irra jira. Sibiilli kaateenaa sun akka malee harka keessa deeme akka malee rakkoo hamaa keessa jira jechuun akka malee dhukkubsata. Dargaggoon Caalaan amma isa biraa du'e kun isaa wajjin reebamaa ture. Kanaafuu walumaa galatti rakkoo hamtu Oromiyaa keessa jirtutu Daaroo Labuu keessa jira jechuudha. Ibsaa Kaliil yeroo ammaa mana hidhaatti kan argamu yoo ta'u reebicha waraana biltiginnaatiin hubameem osoo dhiiga fincaa'u carraa yaala argachuu dhabee du'aa fi jiruu gidduu jiraachuusaa jiraatan magaalaa Machaaraarraa dubbifne kun ifa godhee jira. Maayii irratti madda keenya kun mootummaan aangoo heerawaa fixate kun akka sabaatti nu cabsuuf Oromoo waan ta'e qofaaf tibbanam Naqamtee Awwadaay Gooroo Guutuu Machaaraa Boqqojjii fi giddugala biyyattiitti lubbuu Oromoota hedduu galaafateera. Kanaaf uummanni Oromoo sagalee tokkoon qabsoo isaa finiinsuun of kabachiisee hayyoota isaatis mana hidhaa keessaa baafachuuf tokkummaan dambalii warraaqsaa gaggeessuu qaba jedheera. Godina Harargee Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti namoota ajjeechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamanii turan dargaggoonni muraasni mana hidhaa keessaa butamuun eessa akka geeffaman hin beeknu jedhan maatiin isaanii. Gochi kun kan raawwatamaa jiru guyyoota 3 darbanitti akka ta'es maddeen ibsaniiru. Na'iima Umar. Godina Harargee Lixaa aanota garaagaraatti namoota ajjeechaa artistii Haacaaluu hordofuun hidhamanii mana hidhaa turan keessaa muraasni mana hidhaa keessaa baafamanii dhabamsiifamaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Aanaa Ciroo magaalaa Ciroo keessatti namoonni hidhaman kunneen ji'a 4 oliif mana hidhaa haalli qabiinsiisaa ulfaataa ta'e keessatti yeroo dheeraaf ugguramuun murtee tokko malee dararamaa kan turan yoo ta'u maatiin namoota kanneenii mana hidhaa kanatti deddeebi'anii ilaalaa kan turan guyyaa jimaataa nyaata qabatanii ilaaluuf hoggaa dhaqan eessa akka geeffaman odeeffannoo tokkollee nama kennuuf dhabanii jiraachuu hima. Jiraataan magaalaa Ciroorraa bilbilaan dubbifne. Namoonni mana hidhaa magaalaa Ciroo keessa dhabamsiifaman kunneen sabboontota ilmaan Oromoo hojjettoota mootummaa kanaa ta'an namni 2 keessatti kan argaman ta'uu himuun qeerroo wajjin walumaa galatti baay'inni isaanii nama 10 akka ta'es addeessee jira. Maddi keenya yaadanuuf laate kun aanota godinichaa kan gochi kun keessatti raawwatamaa jiru
aanaa mi'eessoo, aanaa xulloo, aanaa gubbaa qorichaa fi aanaa habroo keessatti raawwatamaa jiraachuu maddi keenya kun eeree jira. Guyyaa deengaddaa yookaan guyyaa kamisaa akka nu biratti guyyaa kamisa aanaa ciroo aanaa hammaaf nu geechuu akkasuma immoo galan hangammaa namoonni shaayii mannisaan keessa dabarsiifan waajjira poolisii magaalaa cirootti argamtu irraa ani immoo buufata poolisii aanaa mi'eessoo irraa akkasuma kaanillee buufata poolisii aanaa Lurah kan dabarsiifamanii kanneen akkasumatti abbaa qorichaa irraa nama dabarsiifamantu jira. Akkasumas dalam sudah balate naannoo godina keessa hedduu keessatti baay'een isaanii nama 10 hanga 20 kan ta'an kan dabarsiifamanii jiran.